Wow, 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 wow. Sumayyaan biyya galtee jirti. Baga nagaadhaan galtee. Congratulations siin jennee jira. Baga Waaqayyoon biyya keetitti, maatii keetitti, firoottan keetitti, jaarsa keetitti nagaa si galche siin jenna. Waa siin jennee jira. Simannaan Sumayyaa baay'ee namatti tola. Kun obboleewwan ishee akkana simatanii jiru jechuudha. Hedduu namatti tola jechuudha. Baga gammaddee baga nagaadhaanii biyya ormaa keechaa gara biyya keetii galtee baga maatii keetii wal agartee baga firoottan keetii wal agartee siin jenna. Waa siin jedheen jiraan gara kootii baga gammaddee siin jedha. Sumayyaan akkuma beekamu biyya keessa biyya alaa kana turte amma biyya keessatti immoo simannaa hedduu bareedaa ta'ee fi jira. Akkasumatti obboleewwan ishee simatan jechuudha. Baay'ee namatti tola jechuudha. No. Dhugaa rabbi ani loosan insiifilee jira wallahi loosan jechuun nama agartee mucaan kun sikkoo mandollee miti beeytaanni. Keessu barbaadde moo duraa du'e ani nama du'e. Baadhatee waan bira keessaan nama deddeemuu danda'a. Indanda wallahi si baadhatee namtichi beeyta waraana mul'ii hidhatee deema wallahi. Wallahi haadha baatee bosona si ergu jedhanii lubbuu irraa dhaabadhu. Ani sikkoo mando keessaa amma namicha tokko qofannaa ta'ee sun ammoo na harkaa bu'ee ergisaniiti bas. Ani siin jedhe laal wallahi. Wasimee warningiin narraa ka'u. Warningiin narraa ka'u. Jamal godii irraa kaasu warningi. Akkam godhee irraa kaasa. Taa'u gadi koppilinki gadi qaba. La ilaha illa. Ya Rabbi nubaate. Baloo san namni biyya attaree atananii jaaladhaa jedhaan jirtu baate. Asii ol gala. Wallahi. Jaalala warri 82 as jala jirtan jechuun koppilinki naa godha warningi narraa kaasa bannatatu. Eessatti koppilinki sii goona qoy. Guys, mana kana koppilinki godha hundi keessaniyyuu kuma takkatti tolaasin nu koppilinki jamaanatti illee koppilinki godhi naafi ati illee hundi keessan nu koppilinki godha kaala jirtu keessa harkanitti. No kana hin galin amma eenyu ka koppilinki naa godha jetti sun taminni. Ana boosaniif waan ofiidha. Tabtaab godhaa kaa wallahi. Wallahi loosan cimaadha haadha faatee natu siin jedhe wallahi tabtaabillee akka jaa'ibaa kanatti hidhataadhaan lee mucaan. La. Nama guyyaa inni tokko benne yoom bari duuti takka bar duuti lama jira bar. Hatta du'innaa boru du'innaa jedhaati deemtuu fi jiraati qalbiidhaani dagaa fakkeessitee asalli akka jiru beektee teertu sun garaagaraa bar. Amma gizeen uffatee na biraa ba'e hundaa yaa rabbii ishee du'innaa yoo silkii isaanii tortiin qabe hoo yajjeesanii maal ta'e maal qalbii narraa. Laali haadha faatee laal wallahi dhiira sirraa dhoytu si yoo jelaal amma taayishaa jetta. Yoo tana qawwee muka rakkisee fiiga maan narra dhaye. Awaloo sana ofirraa dubbadhu uzu bila dadhabiyaan inde. Ajjees murate amma yaa rabbi illee soltee sigataa heeru. Haati faadhe uffata burree kan uffatee qaadhima gadi ba'e yaadduuti. Wallahi isiin ammaa kana bareeddee jirtu guyyaa takkatti wal fuudhanii guyyaa takkatti qaamni irraa dhuma taadhate yaadan. Wallahi innaatee nama waraana wajjin fiigu mannaa akka madda walaabuu kana sii wayya kaadabatee suuqii keessi kaa'u. Madda Madda walaabuu kuma fakkana sodaatu hin beeku gar ofii lubbuu hidhaa torbaanitti argata kanaa barreessa maal sodaatte qoya. Torbaanitti akka baatii soomaa. Torbaanitti akka fakkanaan keessaan dhufee lubbuu jirta akkam jirta inuma naan jedha. Assalamu alaikum. Lubbuu qaadii koo akkam jirta gisee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan dadaabu akkasina tutu uwaa wallaalee bara. Dabeessa jedhiini. Dabeessi nu waliin lama. Amma madda loosanuma kana jabeeffadhu waan hafe. La.
Kana darti bori man gore tan bori wallo barbada. Bori no akkam siita. Bori tokko jira. Ijoollee xuuxoo hin quufnellee haadha baatee ittiin gizee hawwitannaa ajaa'iba. Boori maal naa godhana? Maal jechuun? Bori tu ijoollee xuuxan kun. Akka koyeetiin deemu baadheetiin taa'ee heerumee ilmoo dhaleetti yoo tana daa'imni kiyya booriin kitaa. La ilaha illallah. Bori jartiti yenye dureati bori xuuxun kun neta. Jartit selalu jira. Qalbii ijoollee cabsuun sirrii miti jechaaf inni si fuudhanaan jennan ishee. Ani bori daima ti fuudhan genne nalla kembo arafatetti waligalle anti kana setare na tirada tutture. Argee qalbii ijoollee cabsuun gaarii miti jechaadhaaf guddina boruutii yaaddu jireenya boruutii yaaddu qalbii isaanii cabsuurra jechaadha. Amma waan kana jedhee bar borii fi loosanillee ijoollee fi takkaati booda sirratti yoo wal nyaatte rakkoodha. Ijoollee wal lolchiifte sin jedhe. Loosan dhukaasuu beekaa jedhaan jiraniree maallee goolee ofirraa qabuu ni danda'a. Yoo loosan borii mucaa anti kaara kumbate kana ajjeese godhee nutti gaafatu. Ati mee atama intervii kana dhiisiiti garma maddoolaa bukaan harkisaana. Inni intervii siyaa godhu? No, isatti heeruu barbaada. Isa heeruu barbaada. Amma kana bakka bareeda. Ittachisiiki. Wallahi maddoolaa muumiitirra kafa dhume dubbiin jajjabaatte. Gooti ma obboleessa hin qabni jira firiyya kuna isin jira ardan na bira jira akkamitti dubbadhee isin dubbadda. Ofii qalbiin si feeti isillee. No, yo qalbiin si feete rakkoon qabu maddoolaa bu'e. Si dubbanna. Akka ajaa'ibaa si dubbanna yoo qalbiin si feete qaban. Barreessee jira bar dhageette siin jedhe kana jechuun naa taate waa Jamaal godii dhageette akkana kunno bakka hayyee. Taate dubbiin haadha faatee rabbi si fure eegime yookaan. haadha faatee baaburee tokkoon ta'u. La busan sunna dubartii ma hawwuu malee itti si sodaata bar almarraa hawwuu. Baaburee nama laala hawwuu malee dubartii si sodaata. Ati koi as eessatti akkana qoratte ijoollee marasii koo keessa seentee. Ma baaburee nama amaara iyyuu qabee walii qabu jedhani baaburee akkamitti xiqqaa gootee akkanatti raafte taara baate. Dubartii arabaa tanniin tamaan fakkaatu tanatu bira dhaqabeetta. Gizee isin gadi dhuftu hin laalu gizee inni bira ol dhufte duubaan laale isin bira ol dhufte duubaan laale. Amma sun dhugaa kun. Ma isa taata. Lubbuun qabu yaa baaburee lubbuun qabu. Ya rabbi baaburee rabbi si wajjin salphachiise onneen qabu jedhan kalaas. Salphanne wallahi baaburee kana hojii yaaki bakka hedduu salphataa jirra baaburee kana hojii. Akkam Ma haadha faatee namni akkana haafa yookuun garuu qooyi haafa itti buuseen baabureen dabbaa yoo arge biran ta'u si azaanuu jedha akkam goona gurbaa kana akkami keessaa ba'a. Baaburee bichaa miti bar arsima guddaa hundaa bar. Amma laal bakka sanitti laal fireenii qabi. Habibi laal maal inshallah tana dhugaman dubbadhaani. Dullachi balbalataa ullee jechuudha yoo waa akkana waa dubartii argeetiin jedhe biyyi tana gurum asma. Adama kenna hujuma kenna bar. Waa'ee sirrii jirte dhugaa dubbadhuutu akkasitti. Daa'imman Waan biraatiin silaa laali. Namichatu iyyuu No dubartii jechuun barra haadha faatee amma ka baaburee kun akkamiin nu dhibe beekta ka bira ga'e amma sitti yoo waa arge osuma tanaasi iyyuu ta biraa yoo dhufte sanii azaana bar. Waan goonu wallaalle. ila sanii miti bar namichatu maal jedhe jedhan dubartii lama fuudhee takka keessaa fudhatti jennaan. Ila akka ganama lafaa kaatee kursii kiyya subiidhaan na kennituufi. Baranaa wayyaa. Akka sila bareeddinaatii fi waa na biraa muddattuufi. Baranaa wayyaa jedhe jedhan. Argite? Kanaaf sila akka bultiitii fi arsimaa wayya. Argite? Garuu an bakka san abjuu san hin feene abjuun fedhe. Abjuu tanan naan taane. Bari yoo gabbahee galee hunda waa harkisee dhufuun si fakkaata. Biran taruu. Maal jettaa loosaan? Akkasirratti furan hin barbaadduuti. No la. Ana erga fuudhee fixatee booda naa fuudhu. Dhumarra nyaachuu fedha.
namoota irraa nyaachuu beekaa. Maaliif qabeenyis wanti garaboota irraa anti beekaa. Dhiirarsii tana mee inuma laala. Hamma fedhellee dubartii igallee fidu gaafa xiqqoo dadhabee jedhe garuma tamaan naa figgala. Garuma tamaan naa figgala. Namoota isa Okoteen ta dulloomtetu sagalee mi'eessam hin baranne baalee hakke. gara singalan kaa isaan barama gara San baratte ati haate. gara singalanii bara. Amma garri isaan galan garani garuma tamaan na tan as garan. Haadha faate osoo filadhu siin jedhanii firiyyee filattamuu madda olaabuu filadhu. Firiyyee maal godhana? Waan hin danda'u anaaf haadha faate an xiqqaadha hin danda'u abbo. Anaaf haadha faate wali fidda abbo. Ana qimee kiyya addeema abbo. Laala hin danda'u. Ani booriidha ka waan humna kiyyaa walitti rarra'u. Baa nyaatte firiyyee. Surreen irraa baafa surreen irraa haafa. Laala hin deemu lakki. Maal abbo? Kullaan dhaabde firiyyee. No. Ani hin deemu. Maa baraataadha. Sila ka emmi. No, baabure keessatti loosanii fi baabure. Isin akkasii waan aan jettu barbaaddanii ittiin beekaa baran hin danda'u laana waluma himachuu wayya. Lubbuu kee baga ofirraa dhoofte uummanni raasaa sagalee hin qabneen si dha'uu barbaada. Baguma atuufii kan itti dhoofte.